mallattoon namoota kijibootii fi namoota dadhaboo yakka isaaniitii fi badii isaanii namarratti malee ofirratti murteessuu hin danda'an afaan Oromooti. Dubartiin yeroo halkan gee rafuu jettee isiin akkana jettee mataa hoqqannaan deem rafi jettee callifteen taa'iniiti kaa'iitii waliin rafi. Dubartii takkaan siin jaaladha jetteeni siin jaaladhu yoo siin jette kabiraa barbaaddadhu malee maqaan ture isin hin arrabsin. Kabiraa qabdi. Atis deemi kabiraa barbaaddadhu afaan Oromooti. Hunda jaalala qabee fixe. Wanni jaalaltii isaan hin qabneef hin jirte chokka malee daguu qabde. Kaqabsiisee anaa hottu dhiira taatu na gaafadhu. Warra if jalaa badee if jalaa dhokote kanama keessattiif barbaaduun boo nama keessattiif hin gartanii if keessattiif barbaada of keessaa ifa gartanii jee if keessatti isaan of garsiisuu yaali. Saboo dhiirti teessan eessa jirtiin jeen dhiirti teenya aruuza namaatirraa dhiichisaa dheeyxeenaan jaan dhiichisuudhaaf. Shamarran keessanoo eessa jiran jee isaan gaafannaan aruuza namaatti dhaqanii jaan hellee shubbisuudhaaf. Saboo dhiirti teessan tun bara hundaa Ciluma namaatiif dhiichisanii cira fiitiif dhiichifachuun beekanii hin jeen ciluma namaatirraa bukum jaanii boo'iraa jaltee isaati. Shamarran keessan kunoo aruuza fiitiif hellee shubbifachuun beekanii hin jeen zalaalama aruuzuma namaatirraa helel jaanii acabcaabiidha. Tungaawaa dhiichisaa miti duuchisaadha. Tungaa hellee miti hemelaalii jeetiin ija qeerreen fedhee kanuma laalee afaan ataawwadde jee. Dhaggeeffadhu namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraati karaan dhugaadhaa labbaadha siifiin himaa siraat almustaqiima. Allahu akbar. Amantii keessan jijjiira afaan keessan jijjiira jee Minilik lolli abbootii teenyaa fi isa jidduu tureessuma kana. Abbaa Jifaaris gibee gabatti sii kennina gibira kan ka'e amantii keenyaas eenyummaa keenyaas hin jijjiirru jeniin. Nuti Islaama, Oromoon, Itoophiyaadha jeniin saba sablammiidha. Abbaa keenya leenjisoo diigaatiinis kanuma je'een noo nuti muslimaatti eenyummaan keenya Oromoodha. Saba sablammii hojii Itoophiyaadha jeniin. Abbaa keenya murawwaa bareentoo yaali sireetiinis kanuma je'e nuti Islaamaatti eenyummaa keenyaas kaanis hin jijjiirru jeniin. Nuti Islaama. Kan isaan siin lolla jeniin dittu. Abbaan keenya bakar waareetis wadaa qalmoo hormoosootis ani jichuubbatnaatis amantii keessanii fi afaan keessan jijjiiraa jennaan hin jijjiirru janiin boo gingiliyeetti gartee xaafiitti ergite ollelettis erginaa keenya barbareedha siguba waraannini. Annan fayyisin rabbi. Naatee jira akka rabbiin na godhe kun. Rabbi si haa fayyisuun maali? Nan fayyisin? Maaliif na fayyisa? Kanaaf rabbi naan kadhatina. Ofii keetti kadhadhu. Homa takkallee rabbi si haa fayyisu ምናምን naaf hin galu kun. Nan fayyisin. Waliigallee jira naaf rabbiin na dhukkubsuu isaarratti. Dubbii qaba faadha. Kanaaf Jaaladheetii miti barumsa dhiisuuni. Jaamaan hunjaan yoosuma arginuuti. Ajaa'ibuma. Tunis baasuma. Mee dhugaa awwaalu lammi koo maaluma je'ee isin gaafachuun gaafii deebii hin qabne dubbii malli dhibe yoo rafeni dagatamti galmeen abbaa dhimmaa taate cilee bishaan buutee taate taaftuu miti. Guyyaa eeggattee tan deebii argatte. Gocha calanqotte abbootiin teenya lafeen isaanii bobo'ifamte miliyoonaan osoo hin taane. Kan anooleef harmi isaanii murame harki murame osoo hin taane wareegama hamma ammatti kafallee osoo hin taane kana madeessu Oromoon akka hin baranne yoo barate galaana addunyaa fuudhee badaa jaamee gocha addunyaa irratti murtii addunyaa irratti murtaa'e hin beekne wallaalaa taanee akka hafnuuf atsee wallaaltota kaleessaatiin nurratti murtaa'uu qofa kana madeessu. Madaa tanoo kana fayyise. President Campani Brighton
obbo Yaadataa Junaydii kan biliyoonotaan dhaloonni baratee wallaalummaa jalaa akka bilisoomu mana barumsaa miliyoonota maallaqa isaa dhangalaasee dhalootaaf jaare santu na fayyise. Deebii Itiyaas naaf deebise. Amma immoo gamtaadhaan eega namni dhuunfaa keenya kana godhe gumaa san nuu deebise. Gamtaadhaan mana hospitaala akka Tukur Ambassaatti Leenca Adiiju kan Dooktar Ali Birraa Adaamatti akka ijaaramu gamtaadhaan proposaalaan barreessee jechuu mana yaalaa kana taa'ee. Faaya addunyaa ammaas hospitaala lama tokko Maraataa fi Maraattuun biyyatti jatti wallaanamtu tokko kan dhukkubsataan itti wallaanamu. Miidiyaa gubbatti fiddanii abaluu dhukkubsate jennee gargaarsa gaafachuu osoo hin taane. Maraataa fakkaadheetiin dhukkuba maraataa ittiin yaalanii fi fayyaa maraataa ittiin yaalan baradhee jechuudha doktoroota kanarraa. Isaan na yaalu jiran seetan malee ani irraa hin barachuu jira akkatti nama yaalan. Doktoroota kanan argadhu fayyaa ta'e dhukkubsataa yoon ta'e garuu dhukkubsadheetiin irraa baradha akkatti nama yaalan. Anis uummata kiyya yaaluudhaaf Exodus. Kanarratti doktoroobsaan na gargaaran hospitaala lamaan maraataatii fi kan dhukkubsatanaa jaaruu irratti. Help me uummanninis kana jechuudha. Kanaan qopheessee jechuudha. Dhukkuba khiyyaan fedha malee sabni khiyya dhukkubsatee akka du'uun fedhu. Fayyaan barbaaduun jee malee sabni khiyya garuu fayya barbaada. An dhukkubsataa ta'eetiin akka dhukkubni sabni khiyyaatti fayyu warra dhukkubsataa yaalurraa psychiatrist books, medical books. Oga jalalas si kabenan jani. Ani akkatti na qabdes hin beeku. Manzaraarraa jaalatti si qabdeenan jaani manzaraa ziqee eegaatiin jiraa jechuu. Waan jaalal na qabsiifteef gaafachuuf. Akkanumatti hin dhaabbadhee jaajaa jechuu mana isaanii dura sa'aatii 24.